الفيلر بس أبي كان أنا معي نجمة معي تاتي ورشنا مو معي نهنجلنا وعين كيو نهنجلنا معي تاتي عبدنا معي لكن Amin, amin ya Allah'ım. Amin. Rohan je perro. Rohan je perro. Aku apa idurenge tu. Maria boleh ada tu, nak bodo bodo. Ye? Nampak deva dah, nanti apa macam ni, nu modi. Aha, agak ni abang si. Boleh si. Agak si. Aduh, sekarang ni tadi ada sesuatu. Hamba deva dara nage dela dela. Mai dah rumah ni dia ni boleh Bali juga baik ni. Mana kita ni mana nampak ni dia kamu kira. Awak. Apa? Baik. Mana nu duratile inumande deviya kana mana beta kristana kana amma mo mati yesa ngaba sanin beta moti yen be be janna dokkum inni arga akkabe amma kunu waldamo wanjan ko jirachi deviya shakkina keessattume kanuma finture amma mo sambate baasu dadhabe lanje ujeetan ufe sambate amidi ade sambate safarto na kansana farto baraka isin fatin ande farto kenna dunna amma zabalan bes kana tire go kana tokko sinna bala ma buka za ko jawata jawata dullo singa batte sai kota sida shofa jadda buka sa ko male man fajede nan dadda be man karor sai final go baka ila idrin kenyas taballi kenyas sambade kenyas ergasin aftani baredan juru homa wadna wat tolundur malu fi yuman galgala kenya ni borosa magatebi fina dedebia arayuwa nanje peretu desa di luar contoh kan matani cimde wada ko daga desa kan ware ta bani wasa baka di mana tadi ko da suara di fora da han mu ta te o mi izeta ani man ni suma turi se baka da wai to me da ka tema ani ma ba ni suma san so mi da ni malo da ni guya to ban kesa guya me ka malo da ni mana ba korani lallabi ga han nako
saatii afur sanni ta'uu deema yaadoo basaar mana laajaa keessatti guyyaa tokko lama nan dhaga. Ati seera biyya ati daawwiin kan hin dhufe. Maal gana baddaa? Akkasumatti mubasa biyyaan isaa baafata. Yeroo malee nama lolaa. Namoonni tullee. Amma nama baay'ee Sobee. Maal ati si nama naafeera? mata Eeyyee. mata. Maal kunoo baay'ina dhukkub jira. Olee moola muteeka. Maalin? Walare. Woy nyaaboo. Gara mana amantaa kan deemaa hartaa obboleessa koo qabaadho. Taphanni tokko wajjin dhufee jedhanii maamiluu yeroo hundaa ta'u qofa. Ta'uu baandii abbaan qabeessa. Maaloo dubbii maamiluunis isaan boqotaa dhuma jedhanii waaqeen isaanii kunis baadiyyaa bara biyya isaan matee keenya kaaffalanne. Baay'een argama mokulee uummatatti fuudhaa bilaanii naaf yaadamu jira kaayyootti. Amma moomee qayaatee laaddaamee hin barfanne iyyuuti. Maal hin barfanne? Abbaan deemoy. Abbaa. Maal jara? Barsiisaa dura deemnaan. Narra teessanii. Silaa uummanni sagalee waaqeffatu. Araara si kadhanna yaa. Afuura seerara. Afuura dhaabbisoota nurraa. Keessumaa yaa saba waa. Arbi guyyaa qulqullichi wareegama qulqullichi Goorgis guyyaan itti yaadannoon isaa godhamu. Goorgisiin seexana tasin rakkisu sin irraa jiru. Walaadi kaamlaa. Uummatuma biyya kanaatiif akkamtu ijoollee kun. Nagaa keessatti nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Keessaa mana waaqayyoo kanarra. Namni gara qe'eetti deebina jennee. Horiira hoolaa gamatti, re'ee gamatti, saa gamatti faffacaasee nufe maaloo nu ariifadha. Dafaa maaloo. Isin waanuma waa hin baasneef dhamaatu. Jiruuf jireenya isa biyya lafaa isa bu'aan qabu. Isa gatii hin qabne. Dhugaa isaaf dhamaatu. Lameen hanqaraa keessan. Annuguma laphee keessan cabsee innaan mana waaqayyoo ganamaan baatanii dhuftanii seenu. Akkuma jaageera yaadii reefu. Ijoollee ko. Eshi baga waaqayyoo isin kakaasee yeroodhaan isin fide. Barnoota nuti irra waliin barannu. Arrimee qaqanii. Goorgisii keenya. Amala ammaan dandee dhumne. Ijoollee. Hime. Goorgis sedhaame. Goorgis. Giyoorgis. Maaliif beektu? Yeroo isin irra deddeebitanii Giyoorgis jettan seexanni mul'ata. Seexanni roqoma. Kanaafuu maqaa isaa irra deddeebi'aadhaa isin jedhishi. Sodaatira ittiin qaala'ina. Giyoorgis. Egaa irra gabaabsinee kan nuti waliin barannu Wangeela Maatiyos meena duukaa jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 3 ishoo waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa naamusa fudhata. Yeroo sagalee waaqayyoo gaaricharraa gara keessanitti gadi dhangala'u naamusaan dhaggeeffachuu qabdu. Gunguminaashi ati mana dhugaatii keessa taa'anii soodoo walitti odeessanii hojii wal biran qabinaasa kana. Sagalee waaqayyoo gaafa lallabamu callisaa dhaggeeffadhaa. Laphee keessatti qabadhaa. Abalatti yaada. Tole. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 3 irratti maal jedha?
akka ijoollee yoo taatan malee tasuma gonkumaa mootummaa waaqayyootti hin galtanii. Gonkuma taasaa na dhaggeeffadhaa isinis akka ijoollee akka mucooleen mataatanitti mootummaa waaqayyootti galtu. Tasa. Wakana tumura. Abbas imbaatu jeekinaasi. Mana waaqayyoon jeekinaasi. Wadaa joorjisii kabala keenya nu eebbisaan kan sabala na eebbisna. Egaan ani isinitti hin dhedheeressu. Saatiin keenyas deemeera waan ta'eef mootummaa waaqayyootti galuu barbaaddu yoo taatan jireenya bara baraa sana dhaaluu barbaaddu yoo taatan kan waaqayyoo ta'uu barbaaddu yoo taatan seexan harkaa baatanii mootummaa isaa dhaaluu feetu yoo taatan hundumti keessan dhagaa gurra qabdu dhagaa mootummaa waaqayyootti galuu feetanii jennaan akka ijoollee ta'a. Baroona langattan hingattan isinii galee egaa waaqayyoo abbaan keenya kan galatoomuuf kan qulqullaa'e nuuf haa ta'u. Ameen jedhaa kaa. Maal goonee jechuu sodaattu isin maal afaan isin qabdu. Sabala keessanis hin naqxu. Egaan isa dhageessan immoo jittiikuu yaalaa ishee torban dhufus immoo sanbataan qottaa akkuma kana badasraa. Hina. Sanbataan inni sanbateen immoo hin taane. Nagaadhaan galaa. Yaa abbaa odeeffannoo nu gashitan. Gabbaatiin taphadhaadhanii iraan keenya odoo qoodee. Laki kode apa tadi? Shan, bantu tak Shan? Bantu tak Shan apa berat? Amma saatiin gaira waan ta'eef daqiiqaa sirriitti qofa. Abang mana kan jadi dua. Sekarang berapa? Ano, bingung. Ada si jika ini kan mana? Jangan macam. Ulah saya sudah bicara apa? Kita kan tadi buat mau ke dalam serba
kunoo naannoo sineet mechaalee nyaanni fayyadee saba seedurii yaadadde seedurii bareeduudha gadi akka ani seedurii abbaa manaa laasa badhaati. Ini mishurra ada kai. Abang kan, sama tu mak kayu nak. Memang merokok. Bagaimana yang tadi? Orang di mana aku di mana? Malu kau jin alat dengan aku. Malu tu ni orang kasihan. Malu tu kau using ingkut. Tahu dia nak cak baca. Baca. Main orang Imme bet hai maan. Motuma wa kali ni bata kali maan dana babuji ka. Motuma wa jole tata ni motuma wa jala. Jole ko marta tan. Afan nada wanda ka jole. Maafsat ni bete. Maafsat ni wa ko yo chaba khet marta tan. Isin tabadana ni janna. Abachu. Sin matonu warsiise. Malo. Amir. Akamakka. Amir. Taanu jaga. Mata. Afani beeko sana mata isimiti kan dubbate jawti nama kan biraa isinu mara. Akka ijoollee taatan malee mootummaa waaqaatti hin galtanii hin jenne moo? Kanaaf akkas ta'a jirtu. Akkamitti biraaftee mootummaa waaqaa keessaas? Ijoollee ko baay'ee ganda baay'ee nama gaddisiistu. Isin ofumaa qaamaan gurguddattan malee. Abbaa sin baatu maal sharaa uffattanii baatan irra moo fidaa. Daanyaan anaa? Fidaa. Daanyaan taatu garuu waan tokkoon isinitti hima ijoollee ko. Isin hundi keessaniyyuu ofumaa qaamaan gurguddattan. Ofumaa gogaan isin shushuntuuree ofumaa jaarsa taatan. Ofumaa mataan harrii bukoo. Mootummaa waaqayyoon jiru laataa. Dhaggeeffadhaa. Abbaa bijigaana dhaggeeffadhaa isin arrabsaan jiru. Hojii keessantu baay'ee onnee kon argute. Ijoolleen shifiiyyuus akkasii dhiistee mana waaqayyootti deebitee waaqayyoon faarfachuu. Waaqayyoon qaddasuu jalqabde. Isin ofumaa gurguddattan keessi keessan ijoollee. Taa'ame. Abbaa bijigaa ko ta'a. Na dhaggeeffadhaa amma qaceellootti. Isinitti hima. Tarii ittiin isin barsiisuuf waan kana isin hojjechiise waaqayyo ta'uu danda'a. Yeroo qalbii booddeetti deebitu. Akkuma ijoollummaa keessanii qalbiitu isin arra'u. Waaqayyo. Waaqayyoon sodaadhaa. Fannoo isaa sodaadhaa isin dhaggeeffadhaa. Kanaaf isin qaamaan gurguddattan nama gurguddaa jaarsa jaartii taatan malee hafuuraan baay'ee ijoolleedha isin ammayyuu. Dubbiin sagalee waaqayyoo fakkeenyaan lallabama. Fakkeenyaan dubbatama. Yoo hubatan yoo warra beekan gaafatan malee hiika isaa hubachuun namatti cima. Kana jechuun maal jechuu dhattanii isa isin barsiise gaafachuu malee akkuma irra keessa isinitti lallabameen fudhatanii dhattanii ittiin baduun qabdanii. Akka mucoolii ta'a akka ijoollee yoo taatan malee mootummaa waaqayyootti hin galtan jechuun ijoollee ilaalaa. Amma yoo walitti bu'an amma waliif dhiisu qiimii garaa walii keessan kaa'atanii. Walitti hin hinaafanii. Inni kun maaf kanaan na caaleedhaniis tokkotti hin hinaafanii. Fakkeenya gurguddaa kaasuu dandeenya waan ijoollee. Sharrii garaa keessan keessaa balleessaa. Laphee keessan qulqulluu godhadhaa. Akkuma ijoollee akka mucoolii jenne malee
akka ijoollee ta'aa jennaan dhaqaa kuwaasii guddaa meedaa keessa fiigaa hin jirre. Abbaan qanii irraa isinii fadhiisu. Lammaffaatti illee deebiina kun safuudha. Waaqayyo isinitti gadda malee isinitti hin gammadu qaba. Maal akkamitti abbaan bashaaquu akkamitti kuwaasii taphata? Waaqayyo isinii fadhiisu. Armootiinis keessa dhufe safuu. Hin qaanooftanii warri abbootii akkamitti armootii fiddanii dhuftan. Akkasiin seenee maammaree nu ta'uu nuun galle. Ammoo isinii galaan jiru? Nuu galle. Isinii galaa ramni? Nuu galle. Ishoo ammoo dabalee waaqayyo isiniif galchu. Egaan waaqayyo cubbamaa hin jibbu cubbuu jibba waan ta'eef cubbuu kana hojjennu ittanii waaqayyoon hin baqatinaa. Sabni koo barnoota waan dhabaniif hin badanii jedheera wangeela irratti. Barnoota waan dhabdaniif wanta isinii galuu dideef baddan. Amma immoo erga isinii galee hin deebitu waan taataniif isa hojjettan hunda tokkoon isaa yaadadhaa. Eshi? Balleessaa keessanii isinis yeroo hundumaa afaanuma nuti dhageenyu kanaan akkuma kanaatti nu barsiisaa yeroo hundumaa dhageenya nu ta'u. Eshi. Hin dhageenyu sakaan immoo. Ishi abbaa tola saako. Egaan hunduma isaan dhiisu ka. Qalbiin jijjiirrattu. Miti? Lammatan taphattan. Egaan waaqayyo cubbuu keessanitti isin haa hiiku. Ameen. Ol kaa. Ishoo abbaa tola saako. Nagaan galaan keessatti. Nagaan gara mana keessatti galaan. Ishoo.